بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوني فيديو تنا أكم جرتنا بليين إسلاما خبها خفقو خبيجة خيسا خبيجة الله سلامني ربي سنرتي هجراتو بكجرتني تنجينا تها إردي بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي أما جرتوني وقال دريدا ada sabian mana taha saidu abakhnya taha birajira wanni arran tana asluba se chuda wana harayanin dufe balesi khenya mucan qaccen isin agartan kun ana taha jani ilma taha adira khenya khanati أكاسوما شيخ ميكائيل السيني بيتني ترمبدو جاني مكاهن ما عبد الرحمن حسن جاني ني مكاك أوسادا ترمبدو بيخنمني أكاسي جاي واني أسنوبا سي ركو تكا تا نمودتي لالي مال قرودن دينيا ديرو جي اتيادي غنديخون mucaan kun aanaan jechuudha aanaan xaahadha akkuma agartan kana ijjisaa xiqqoo rakkoo ijaatu irra ture ija sababa ulee amma dura waraanni reebeen gaafa hiriira duraasan keessa gaafa qeerroo hajaansan akka malee waraanni reebee hoggujaa hoggu torba ol hidhamee jira sababa ulee tanaatiin jechuudha ijji rakkoo keessa buutee bara 2006 yoo torbarraa eegali akka biyyeetee nyaatiin baana bara 2012 yoo 13 toora kanaansa cirraa eegali baatii lamatti warri kun baakenya xaafaa fi haatinis jechuudha hara Finfinnee kana yeroo dheertuu akkanumatti dalagaa godhatanii waliin deemaa jiran wal beeynaa nin arkaa hedduu dararamanii hedduu itti rakkatanii namni keenya akka rakkate ni beekne hedduu jira akkasitti duuba boodarra khaatimaa amma wanni irra gayan mucaan kun waa takka ijji isaatun asitti wal aanamtu amma ijji isaa waan gurguddoo yoo taate malee arguun danda'u carraa gabaabaa qabaa jiran ala deemee baqeeffamee ijjitu wal aanamu ogguta akka Finfinnee tana baqeeffamee jira ija baqaqaan Finfinnee sun hin taane hin fayyinee jiran yeroo itti siqaa deemti yeroo gabaabduu booda guututti ija dhabeeti mucaa xiqqaa nuti agarru kana harka qabanii deemuuniitu guyyaa waa xiqqoo booda isa eeggataa jechuudha rabbi irraa haa qabu duba waan kana akkamitti dhaqqabuu dandeenyaa asii ka'anii ammaan tana bakka itti nama dabarsan yoo Ameerikaa haa ta'u yoo hakiimoonni addunyaadhaa warra akka Filipiins Awurooppaa tana keessa bakka adda addaa Jarman haa ta'u Hindiyaa haa ta'u bakka silaa ogeessi sun itti nama dabarsuu ni dandeessanii isin oofnaa jedhaniin namni gaa Finfinnee tanaahu jiruun biyya teenyaa beekamtuudha asii dhaqanii deddeebi'uun tunuu daadarkeessitee jirtu dhaqanii hogguta akka deebi'uunuu jiruu biyya teenyaa tana keessa ba'aa taatee jirti asii ala deemuun duuba oduma arkaniitii ija mucaa isaanii dhabuu deeman jechuudha mucaan qacceen kun ija isaa dhabee harka qabanii mana barumsaa geessuu harka qabanii gartee sagaraa geessuu harka qabanii bakka haajaa isaa namni deddeemuuni umrii tanaan mudachuu bira ga'e ammallee amma sadarkuma san jira ammoo rivarsiidhaa jaan hoggalaalan ogeeyyiin wanni kun if duuba ni deebi'aa ni wal'aanamaa waan jedhu kaasanii jechuudha ani duuba laaleetiin naafi bileesii xiyya Sheekh Mikaa'ilii fi warri walitti dhiyaannuun meeboo hoggu takka silaa xiisaa qabaannee waan kana gaa khayyi Ameerikaa dhaqee waa bakka kanaa dhaqee wal'aaname bakka doktoritti dabarsesan jechuun hin dandeenyu mee hawaasa islaamaatii fi hawaasa keenya ka afaan oromoo haasa'u kanaas haa ta'u dhageessifnee hawaasa keenya guutuu namni nu dhagahee maybii kanurra wayyaadhaa yoo namuugaa namni wanni rakkoo jireenyaa yaa nyaataa dhugaatii dalagachuu dadhabanii maal jedhaniitii miti rakkoo irra guddatte garte rakkoo irra guddatte ta osoo arkanii ilmi isaanii ija dhabuudha
osoo arkanii aanaa basiiraa jedhaniini mucaa jiraa dhabuu deeman kana nutis hanga dandeenyu na dirmannu jennee sagalee isin dhageessifnee uummanni keenya akka nu dirmatu barbaanne akka deeggarsa godhaniif akka harka laataniif barbaanne akka namuu waan dandayuun harka diriirsuu barbaanne mee ittiin deebi'adhaanii sheekha keenya Sheekh Mikaa'el salaamtaa'uun jennee akkasumatti inshaallah nu hordofaatii mee yaada keenya Rahim alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam egaa obboleeyyan islaamaa obboleeyyan sabaa addunyaa biyya adda addaa keessatti ka jiraattan haasawaa in hambifne obboleessi kiyya Ahmad Najjaash haasawaa isinii fixee jira wanni waan jabduutu fuula keessan duratti nu fide jechuudha har'a dhugaadha namni rakkoo adda addaa keessa jira gargaaraa jirtanii rakkina ummata Oromootiif rakkina muslimaa waan biyya keessatti deemaa jiru hunda gargaaraa jirtan abbaan mucaa kanaatii fi haati mucaa kanaa ummata seenaa qabu ummata kabajaa qabu ummata waan qabu fi lubbuu isaanillee qabsoo sabaa qabsoo amantiidha nama gartee namni fuula duratti ilaalee nama gartee guddise nama barsiisu ummata kanaaf ummata afaan kana dubbatu kanaaf rakkataa warra turan jechuudha tanaaf gaarra carraa tahee alhamdulillah waan nyaatanis waan dhuganis waan ilmaaniin guddisan numa qabanii garuu dubbiin tun akkuma isin laaltan kana isaanirra guddatte jechuudha namni tokko hoggaa dubbiin irra guddatte lammii ifii yaadata namni guyyaa waa yaadatu qaba guyyaa kana keessa isin yaadanne guyyaa nama yaachisu mucaa bareedaa isin gartan kana sababaa ulee diinaatiin sababaa gartee miidhaan irra dhufteen ijji isaa dhabamtee carraan tokkichi hafe kanuu fi sabni Oromootis itti hirmaachuu qabnu isinis itti hirmaattanii warra kana imimmaan irraa haqaa gartee qabdan carraan kuni carraa kana jechuudha sababaan mucaan kun itti ija dhabe mana barnoota irraa ari'aa ture sababaa gartee qeerroo gaafa gartee zamana san keessa tumiinsa hamaa ija isaatii fi mataa isaa gubbaa tumameen ijji isaa hiddi isaa keessaa tuqamee ijji isaa calleessa gubbaa jirti jechuudha eega amata hedduu deemanii baatiin deemaniin booda ijji mucaa kanaa furmaata tokkicha hafeef carraan isaa riifara gartee goone biyya alaa dabarsuudha jee doktorri tanaaf gaa obboleeyyan islaamaa saba koo lammiitoo guyyaan guyyaa jabaadha mucaa kana haa baraarru mucaa kana akka inni fuulduratti gartee akkuma inni waan keessa ture isinii dubbachaa turre kanatti nama fuuldurri isaatis wallahi nin beekaa fuuldurri isaatis yaanni nama ummata kana akkuma abbaa isaatiif haadha isaatti ummata kanaaf dhimmamu ummata kanaaf yaadu ture tanaaf obboleeyyan kiyya rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam man yassara ala mu'sirin yassara allahu alaihi kurbatan min kurabi yawm alqiyama nama rakkate tokko furmaata godheef rakkoo keessaa baas rakkatarraa imimmaan haqe rabbiin guyyaa qiyaamaa guyyaa jabaa san keessatti furmaata isaaf godha jee rasuuli rabbi alayhi salatu wassalaam karaa sabaatiinis yoo kalaallu taate lammiidhaaf yoo nuti waliin rifatin yoo nu waliin dhimmamin guyyaan haadhaaf abbaan isaa kun nin beeka qariyaa kiyya ture gaafan an dirdhawaa tana dura as dhufe isaan biran ture jechuudha abbaan isaa kun nama qaamni isaa kun hundi osoo tumamu sababaa qabsoodha qabeenyi isaa zeerootti deebi'ee maatiin isaa zeerootti deebite yeroo meeqa mataan isaa kun akkuma gartan kana mataan isaa kun bakka hedduudhaan cabee wallahi miidhamni hedduun qaama isaarra dhufaa ture jechuudha kana daran ibsuu dandayu obboleessa keenya adeera keenya kana qabsaawaa jabaadha namni kuni silaa gaabar qabsaawaan kabira ka nyaatu kabira namni har'a nama waggaa taa'u ka gartan kun nama silaa darajaa har'an wajjin isa wajjii teenyee dubbachuun malee miti nama amata 14 ol hidhamee hidhaa bahe jechuudha namni kun sababaa gartee saba kana gartee bilisoomsinaatti osoo deemu fuudha dhabee ilmaan dhabee fayyaa ifiitis dhabee amata 14 hidhamee umrii isin gartan tana gubbaa gahee jechuudha tanaaf mee daran obboleessa keenya haasa'uu beekaa achi booda gara obboleessa keenya isin deebifna haadhaa fi abbaa mucaa kana akkasumas saba keenya warra qalbiin cabte hunda imimmaan irraa haa haynuuti mucaa keenya kana wal'aanne akka rabbiin keenya ija isaa deebise
نقمتشيس ربي كين يرى أبدنا والبرا هاد أبنو لميتو ولي هادر منون سنينجا. السلام عليكم يا أخوان وبلغين الإسلام. حال مجيرون همك أبداني ورمون مرتنو كان على جيرتن إكافي قدنا جنو بيخافي ولا لنجن ilmaan oromoo kataata lammiin hamadan deetin mucaa kana cinaan dhaabbadha. Boleeyyan duba isinuu ni fahamtanii isiniif galaa aaqila biruma tuqaniif jedhanii laal warri kun akka amma nuti kaafnu kana ummata rakkatee beelawee dalagachuu dhabaaf maal je'eellee miti ummata hayaata biyya tana keessatti jiruu bareedduu asiigaa ilmi keessan dhukkubee Ameerikaa dhaqe hogga jedhaniin dhaqullee yoo hadadhaban taate biyya tana keessatti waan biyya keessatti ummata if dandayaa nama dalagatee buluu beeku hajireenya fooyyeessuu beeku nama hogga hidhaa bahee akka hidhaa bahetti jireenya isaanii xaahaan amma manni keessa jirru kun mana isaanii keessa jirra ammoo tungaa waan humnaa ol dabree lammiin guyyaan isii guyyaa kami jenneeti lafaa kaanee isiniin gayuudhaaf isinitti iyyannee lallabbii teenya rabbii isin biraan haa gayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaikum. Rakkoo guddaatu gartee gaafa wayyaanee san nurra ga'ee osoo mucaan kun mana barmootatti bobba'aaf deemu bakka masjida qoxxobaa kanatti ijoolleen dhagaa hartee ori'aawutti isaa karaa deemu. Yoggaatti gad deemu boolisnaa fi kun qabanii karaatti wajjin jira jedhanii tumanii ulee yoggaa dadhaban mataarra kophee wataaddaraatiin deeman. Kophee wataaddaraatiin mataarra deemanii mucaa kana mataan yoggosu tuqamee asirraa osoo deemnu osoo haakima kaan jennu osoo amma fuuteeti soomana guyyaa 15 soomana amad dabree akkana irratti rakkoon guddaa irra gahee galgahaatti haati ummaa bar ijaan sin argu jedheen. Ummaa isaan amma maal fuutee fidee mucaa gizoo bira mana haakima kaziiraa keessatti geessite yaa ummaa reefu wanni si oofile amma yoggaa soomana hiitee bishaan dhuyde kootu een yoggaa soomana hiitee dhaytu barummaa mucaan kun akkasitti akka malee goddaamee jiraate amma halkan warqaa akka gaarii godheetiin sii balleessa halkan sa'a torbatti biyya kanarraa Finfinnee deemtee mucaa kana baraaruu barbaachisa jedhanii gartee akkasitti Finfinnee deemanii osoo baatii achi dhoosanii baatiitti osoo deemnu baatii amata soomana hunu amata lammeefitti dhufu. Amma osoo deemnu dadhabannee qaaboo haali jiraati mucaan kun dadhaba namichi deebi'ee soomana kana amata kanaa kanatti mucaa dadhabadheetii yaa obboleen koo an dadhabadheetiin jira. Gargaarsa yoo ka barbaadan taate waan asirraa wanni ta'u ilaa biyya feetanitti yoo barbaadanillee isiniif hin galmeessaa baasaboora baasaa fi ummatatti iyyadhaan jedhanii gartee sabasanii obboleeyyan keenya ka ala jiru ka biyya keessa jirutti akka nu dhaqqabdan akka gargaarsa guddaa nu gootan jennee isinti iyyanne. Waan kana ta'eef goddama guddaa qabnaa yaa obboleeyyan koo bakka jirtan ka biyya alaa jirtan ka biyya jirtan akka nu gargaartan isinti iyyannee urmii dheeradhaa rabbi isin haa gargaaru galatoomaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Oromoo ka biyya keessaatiif biyya biyya alaa hunda ummata islaamaa hunda akka waa hundaafuu natti dirmattan jeetiin isini dhaammaddaa dhaamsa kiyya galatoomaa. Kana gaayo obboleeyyan oggutakka haadhaanii wal isin qunnamsiifnaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoon hundinuu kabaa kadhiyaa kaseensaa kakibbaa kakabbaa anaada aanaa xaasee roobaati kanaafuu kunoo wanni isaan haasa'antuun wooma jiruu waan hin jirre isin hin gaafanne garuutu warraan tanagaa tanaan nu mudataas waan jenne tanaan nu dhufaas hin jenne oduu firraan eegannu dhuftee osoo quban qabaateen dhuftee nuti waggaa takka guutuu kunoo falmannee kophaa teenya deemnee akkamatu jirraa arrammoo olii farnuun jennaan karaa seenu dhabnee nu dirmadhaadhaa ummaan Oromoodhaa kabaa kadhiyaa amantii isaa waaqeffataa amantii isaa kiristaanaa amantii isaa musliimaa namni Oromoo ta'e hundinuu akka lammiitti akka dhiigaatti nu dirmadhaadhaa mucaan kiyya kun guyyaa keessaa ija dhabee mana galee mana naan taa'in jechuuf fuula keessan dhaabbadde malee
Nalan dabnee mana dabnee qabeenyaan dabnee waan hin dabeen qabu wanni hin dabee jamu caaqiyyaa qofaafin fuula keessan dhaabbadde arraga akka hundattu fuula keessan dhufnee wal kakaasaadha wal dammeeysaadha mucaaqiyya kana akkanaa wallaanamee sadarkaa hiriyaansaa geessu naa ga'u naa godhaadha ji'eetiin fuula keessan taa'ee tanaafuu akkana dhageessan gurra qaawa qabuun akkana dhageeffattan akkana dhageessan ani kunoo magaalaa dirree dhawaa keessatti argama qabalee duwwaa 8 keessa eegana moo saabbiyaan duwwaa 2 jira miidhaan isaa gaafa hiriira jaan gaafa laganna jaan san gaafa sannuu quban qabne nu duuba qabanii madrasa ariyanii hidhanii tumuudhaan madrasa irraa ari'uudhaan deebi'anii hanga maayyitti irrabbanii kopheedhaan uleedhaan hanga dhiigaa diyaaqqisu takka godhanii nuti akkata inni itti qabame doktoraan nu himee uleedhaan mucaa keessan dhiigaa diyaqqisiisee ejjisaa garagaltee jirti guyyaa 4 booda ejjisaa dhabdee naan janiitiin ceeyaa kama geeffadhe guunaa kama geeffadhu mallee kun amat tokkoon jalallaffee amat tokkicha booda ammaan tan ammoo kun sadarkaan naa achi kutte naan jee dandeessu liifar bakka feeteen sii katabaasii maraxata ammoo iyyannaa godhadhu naan janiitiin akkasitti fuula keessan dhufee jaahuna. Duuba obboleeyyan islaamaa guyyaan namni nama waliin dhalatuuf guyyaan namni gartee lammii fi lammii tiyya je'ee abdatu guyyaan namni islaamni islaama bira dhaabbata akkuma nabiin keenya jee alayhi salaatu wassalaam islaamni obboleessa islaamaati akka qaama tokkooti qaamni kun yoonii fi quba kana madaa qabaatee qaamni kun guutuun laydamee wajjin qoodatee qaaxiraa bulaa jee rabbiin alayhi salaatu wassalaam hoggaa obboleessi keenya ija dhabee haati isaa boochee haati nama ilmoo akkanaa qabdu hundi wajji booyuu qabna jechuudha. Tanaaf inshaallah gargaarsa hedduu gootanii nama hedduu baraartanii rabbiin gartee rakkoo keessa jirruu fi ta gartee nu quba qabnuuf ta quba hin qabnillee rabbinullee hunda keenya rabbi haa baraaru obboleessa keenyallee rabbi nu haa fayyisu ija isaa rabbi haa deebisu ammoo gaa akka lammiitti akka muslimaatti akka biyyaatti wanni tuni wallaahi waan laaftutti ilaalluu miti. Mucaan bareedaan kun mucaan daa'imni kun bakka silaa haadhaaf abbaa isaa kaaddamutti bakka silaa gartee barnoota isaa xumuree bu'aa biyyaa buusutti akkanatti kunoo ijji isaa manatti galchitee waan jirtuuf haala kanarratti hirmaannee obboleessa keenya lubbuu isaa haa baraarruun je'a rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa gartee isinillee dirmatee dirmachuu teessanillee rabbiin dhaga'ee obboleessa keenya baraaree guyyaa gammachuu rabbi walitti nu haa deebisu warra waan kanaan gammadu rabbi nu haa godhu. Namni hogguunii fi namni biraa dhukkubsate nama dhukkubsate daran nama biratti dhukkubsate dararama jechuudha. Haati isaa tun eega mucaan kun akkana ta'e halkanii guyyaan isiif booya. Ija mucaa kanaa qofaa miti ijji haadhaa sodaachisaadha. Halkanii guyyaa ni boochi namni mucaa akkanaa dhabe miizaana godha madaallii tana kaasaadha. Tanaafuu haa dirmannu haadha tanallee ija isii haa oolchinu qalbii isii haa gammachiifnu gama keenyaan ga'ee teenya haa baanu akka sabaatti akka muslimaatti akkuma dhala ilma namaattu jechuudha. Afaan beeynu tokkicha kana tahe malee sila afaan biraallee inni dubbanna garuu afaan nu beeynu afaanuma kana obboleeyyan kiyyaa walii haa dirmannu wal bira haa dhaabbannu lammiitiyyan isiniin je'a gara ustaada keenya ustaaz Ahmad Najjaash yaada xumuraa ka qabu irratti gama isaatiin isin deebisa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Obboleeyyan silaa wanni ja'amuun hafnee tanuma gaa'ee waa gizee hunda isin dura dhaabbannee waa gaafachuudhaan hin beekamnu ammoo garree waan ija teenyaan agarru waan nu mul'ate akka goonu wallaallee hoggaanii fi rakkanne woo nutis ifiifuu hanga namni nu duuba ni jira ummanni hangi nu dhaga'u tokko ni jira jennee yoo hawaasa kana dhageessifnee fi gahee teenya baane yoo jenneeti isinitti as iyyannee sagalee teenya isin dhageessifnee ni beeyna ummata kana sheyni hoggaanii firee futuku ganda qaariyaa khiyyaati je dhuguma sheyni gaafa biyyata amata diidamii wahi dura Abishee Mikaayil kun durirraa saahib achi wal barre mana xaa kanatti anaa fi mucaa mana kanaa guddaa isaaniitu saahiba ture achiini mana diini jechuudha mana yoo karaa sabboonummaa feesises mana sabboonummaati jechuudha malee namni hin beeyne hin jiru yoo kan beeyne yoo jiraatellee amma gaa waa'ee san hedduu kaasee tuttuqullee waan fedhu maqaa amma silaa biraa tokko ni jira maqaa san yoo tuqe namni maybii beekuun ni mala amma gaa wanni dhufneef namni gumaa namni gatii dila kana hawaasa kanaaf kafalee
gaafa namni rakkatee hawaasa mana namni rakkate jalatti dheeysu haalatti illee rakkate hoggaani foonni kanaatun dhufte fiigee nama bira dhaabbatee akkamitti jee qoma dhawatu maliyaa fi xaahan illee jechuu akkasi beeyna ammoo arraan tana gaatuun no isaanitti illee galtee jirti akka nun saalfachiifne akka nu sattartan jenneeti isinitti lallabannaa isinitti iyyannaa guyyaa ilmaati gaayii guyyaa ilmooti guyyaa ijaati nurraan hafiniin siin jechuu barbaadaa galatooma ulfaadhaa wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shida teta lammiif anaa fi si malee eenyu walii aanaa jetta sumaan nu afeeri Lammi tanto hotu simbana Lammi tanto hotu simbana anaaf si malee en wali ana walif nahna anaaf si malee en wali ana walif nahna demeetiin arkee fagoo falaala isin ranga baabsa gaayii fayyaan udaa asittiin gabaabadhaa asit gabaabsinaa dhaamsuma isin biraan gayuu fi ani gama khiyyaangaa rabbiin nurraa haa guutuu rabbi nu haa gammachiisu jechaan dandayaa dhaamsaan dabarsuu dandayaa asutaallee jennee isinillee warra utaalee waan kana mucaa keenya kana akka ijaan arkuu danda'u ijaatu duraa badee ijaatu waan maallaqaan bitamu jechuudha ija maallaqaan nu gargaaraa ijaatu biyya Itoophiyaatirraa bahee bijjisaa biyya alaa jirti harka rabbii jirti ni beeyna wanni hundi sababni immoo akkana tahee ja'amnee jirraa hunoo aanaa xaahaadhaa as akkuma reefu ja'amee gala dirree dhawaadhaa keessatti ijoollee gaa adda duree ijoollee tartiiban qabnellee miti ijoollee mana kanaan hin beekaa ijoolluma nagarree jajjabduu ijoollee naamusaa ijoollee kabajaa qabdu ilma biyyaatii أكن أبنين إسنين جاء أستي سنين رقبة بنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيه أبليان أكوانتي نيرتي أبلي سخينيا أنا غرغرو أكوانتي هذا إسا مليها حسن إسيرتي غرغرة إن شاء الله كما تكا كودا سدي سديتمي سدي كودا لما شن ترباتمي سديت Iran deebi'a kuma takka kudha sadii saddeettamii sadii kudha lama shan torbaatamii saddeeti. Baankii daldala Itoophiyaati akkaawuntiin shayinii nu himantuni asirratti onoo suuraa isiidha kana fakkaatti inshallah akkaawuntiin biraatillee tajirtu jechuudha baankii intarnaashinaali Oromiyaadha Maliyaa Hassan Ahmadi kuma tokko dhibba sadii fi soddomii shan kudha afur kudha saddeet duwwaa hoggu afur jechuudha dhumarra takkaan dhumti akkaawuntiin kun tanuma as gaditti agartan tana barruusiidhaati asirratti gaa namni rabbiin laaffiseef namni sagalee tana dhagee namni viidiyoo tana laaltee biran dabrinsiin jennaa rabbiin rakkoo teessi biraa dhaabbatu wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.